Yo jimma akka jimmaatti, harargeen akka harargeetti, baaleen akka baaleetti, boorana akka booranaatti, gujiin akka gujiitti, walloo akka wallootti, ilubbaabor akka ilubbaabor, wallagga akka wallaggaatti, jimma akka jimmaatti yoo ijaarame malee karaan keessaan wal gargaaranu gara fuulduraatti rakkisaadha. Silaa utuu hadha jimma akka jimmaatti ijaaramee jiraate amma Shanangibee yeroo jedhamu Shanangibee Atlantaa jira, Shanangibee naannoo Washington jira, Shanangibee maali bakka adda addaa jira, faca'aadha. Akka kana jedhamaan jiru, akki jedhamaa jiru shawaan akka shawaatti yoo siin gurmoofte hin jenne yeroo addaa kana keessa naannoo karaa dhiya shawaa kana keessa karaa gabra gurraacha dhaqanurraa wallahi beelli bu'ee kan isiis namni haasa'u hin jiru, namni haasa'uuf hin qabdu beeka. Isiin keenya isiin kan biraatti wajjin asii fachi godhataarti wajjin jirraa kan akkana jedhaa jira bara. Jarri immoo naannoo jiraatti immoo dhiyoo kana warruma mootummaarra jiru keessaa namni information akka nuu kennetti rakkoo adda addaatu jira. Inshaallah isa sanas immoo hammanuu wal bira jirutti inshaallah beekne ammanu wal bira jirutti wanta jenna. Rakkoo warra gaafa turaa wallaggatti rakkatame sanaa fi ati takkaa iyyiteen beeknu warri jettanii afaan Amaariffaatiin takkaa calliseen beeku. An takkaa callisuutti isin qabu rakkoo namoomaati. Sababa jarri sabni jara Amaara ta'eef yookaan Guraagee ta'eef yookaan Walisoo maaloo alaabaa ta'eef callisuun danda'u rakkoon namoomaa rakkoo kooti qaama amantii kootiin na ajaja. Dirqama rakkoo namoomaa rakkachuun haa ta'u malee immoo isa kan keenyaa kana immoo ergamaa Rabbiituyyuu yoo inni duule wajjin duuli yoo itti duulames wajjiniin duuli siin jedha. Yoo inni duule wajjin duuli yoo itti duulames wajjin duuli maal jennaan yoo inni roorrise roorroo sanarraa harka qabdee hambifattaa yoo inni roorrifame immoo irraa dhorkattaa jechuun qaama amantii kootiiti. Akkanatti hubadhu an ergamaa Rabbii irraan dhagaye aqiidaa biraa yoo qabaatte immoo fidattee dhufte. Asirratti amma fuudhiiti wasiir bakti waadaa namni nuu seenu galmeessi amma sagantaa waadaatti seenna. Bilbila isin beeksifna. Bilbila isin beeksifna. Barreessee rafi. Ashi eenyu eessatti? Isa bilbilichi. Naagalee bara. Bilbilli keenya akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammuma nu bilbila online dhabate. Ammuma nu bilbila waadaa nuu seenaa. Rakkoon kamuu warri si rakkisu. Warri Rabbiin farankaa keettaa jiru, shilingii keettaa jiru, shilingii dheettinaan tufateen qarshii 100 nagaa. Warri biyya keessaas, warri biyya alaas yeroo ammaa kana keessa rakkoon uummata ofii bira dhaabbachuu rakkoo mootummaa qofaa miti. Rakkoo kooti rakkoo keeti. Mootummaan karaa nuuf banu, mootummaan karaa dhimma nageenyaa irratti nuuf hojjetu, mootummaan nuuf mijeessu akka nu rakkoo hawaasa keenya bira dhayinee galuu dandeenyu qofitti. Nuuf mijeessu kan biraa immoo hawaasa onqotti qabnu san daabboo tokkitti maan ta'in yeroo ammaa kana keessa utuun viidiyoo jiru isin agarsiise waa wallotti jiru. Wallahi narratti cufaa wanti kun narratti cufaa waa baay'inatti ka'a nama baay'eetu natti duulli sidaayyuu inni caalaan mana keessaa gannaa ba'a kan koo rakkoon qabuun duula isa kan bakkee wallahi an takka addunyaa natti duule jennaan sodaadame maaliif jennaan waggaa baay'een jiraadhu hamman jiraadhe kana garuu faayidaa qabeessa ta'uun qaba hamman jiraadhe garuu beela'aan koo utuun jiru beela'uun qabdu jedheetan isa qabru kaa fuudhee isan qabnetti geeffadha hamman jirutti kanan dhiisu hamman jirutti rakkoo hawaasa kooti rakkachuun dhiisu rakkoo namoomaa rakkachuun dhiisu abadan hamman jirutti kana garaa kee muraadhu jala sararii bari wajjin jireenyin siree jedhu immoo ittan deebi'adha ammallee nuti warri biyya keessaa wajjin jirra adda nu baasuu hin dandeessu jireenya keessatti amantii adda qabna wajjin jireenya waliin qabna. Yennaan rakkate kiristaana ta'eedhaaf rakkoo namoomaa rakkoo uffataa rakkoo jireenya isaa wajjiniin rakkan roorroo isaa wajjiniin roorrifama yoo amantii malee wanti nu biraan qabne hin jiru ka anis wanti isa biraan qabne amantii baree qabna warri biyya keessaa amantii adda qabna jireenya wajjin qabna itti deddeebi'ee walitti ni kana lakkoofsa isinitti mada lakkoofsa bilbilaa kana bilbilichi kana maa mudhii hidhattee qaba silkitti isinis qabsootti silkii mudhii hidhattee dhuftee qabsootti jirti isinis qabsootti jirti wallahi mudhii hidhattee silkii naan jedha isa ummanni waan barbaade haasa'u sana achumatti dhaabaa abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu aqiidaan an qabu aqiidaa namaa wajjiniin na jiraachisu aqiidaan an qabu aqiidaan namoomaan nama wajjin na jiraachisu aqiidaan inni itti amane abbaan barbaade kallattii fedheen itti amanuu danda'a abbaan barbaade kallattii fedheen hiikkachuu danda'a
amantiin islaamaa qabeenya abbaa namaati miti farankaadhaan bitee abbaan namaa jalaa keenyaan dhaqee jala hatee itti namanne jala hatee itti namanne qabeenya abbaasaa itti hatee itti namanne rabbi tulaa keenyaan itti namanne daawwattoota keenya kabajamoo kana maaliif jetteenaan jedha gaafa sawweena gaafa rakkoo sawweenatti sababa walitti dhufeenya Somaaleetiin hawaasni keenya buqqa'u walisoo midhaan kumtaala 420 nuu kennite amantiidhaaf erganii warri walisoo gaafa sana midhaan kenne sun amantii keetiif si erganii ma lakki namoomaaf rakkoo keetu rakkoo isaatiif beela abbaa keetitu beela abbaa isaatiif cinqee abbaa keetitu cinqee abbaa isaatiif gaafii abbaa keetitu gaafii abbaa isaatiif ijoolleen walisoo ijoolleen ammayyaa ijoolleen kuttaa'ee midhaan kumtaala 400 fi kumtaala 420 nutti kennite tasaabii fayyaa nutti kennite jalaa nafne maal jennaan dhaynee ofii keenyaatis waan amma ummanni keenya ta'e kana dhaynee ilaallu malee dhaynee ofii keenyaatis daawwannee ofii keenyaafis ofii keenyaaf hirmaannu malee jettee ijoollee walisoo takkaalliin bulchiinsi gaafa sanaa quba qaba takkaalliin kan jedhamu bulchiinsa naannoo sanaati namicha yeroo rakkoo uummataa Oromoo yeroo arge bo'aa deemu tokko karaa kanarra gaafa Somaaleen Harargee sababa Somaaleen Harargeen buqqiftu namichi suni dhukkubsatee hospitaala itti gale kana qabaadha takkaalliin jedhama walisoo dhukkubsatee roorroo ijoollee Harargee dadhabee naannoo Harargeedhaa buqqee dadhabee takkaalliin nama amantii isaa ortodoksiiti akka amantiitti yoo fudhatte jechuudha waa'ee amantii wanti as keessatti kaasaa jiruu fi isin hin hubattu jedhee yaada nuti ammallee warri biyya keessaa wajjin jirraan jedhe isin warri biyyaa akka barbaadan nu gochuu dandeessanu warri biyya keessaa wajjin jirraa wajjin biyya keessaa namoonni keenya namooma warri biyya keessaa amantii adda qabna jireenya wajjin qabna amantii adda qabna jireenya wajjin qabna warri biyya keessaa ammallee wajjin jiraataa jirra kana quba qabaadha warri biyya keessaa rakkoon kee rakkoo kootii jedheeti jalqaba iyya mana kootii rabbi rakkoon fidin malee namni jalqaba natti birmatu yoo xiqqoo ijoolleen koo leeboon nyaannatti birmatu jalqaba abtaamuu eebbisaati nama gudari naannoo laa nutummanni bal'aan yakka uumamaa qabna yakka uumamaa dhibuus qabna nuu kennamnaan saba guddaa ta'uu shabatiin kenna. Maaf dhaabate maalitti hojjetanii nan dhaabate ما متي انتني قاعد قبل منظومة أرقامو يا كملة ربي تلوم فدي في الأنين أرقني بيا بيا كين يا رجرات وكملة سلفنا قوكني متاك كبني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبوتا عندك سارورو